Acha marka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdu jirtanii nageenyi badaadha kan nyaattan dhadhaadha kabaattan dhakaadha nuti dhakaa baataa jirra baga jiraattan isiniin jenna amma ka argamnu jechuudha naannoo Amadee jechuudha gamoo Taaddasaa Dabalee bira jira waa malee mitaarra naannoo kanatti ka argamuu fi waan bareedaa wayiitiin agarsiisa sammalis jechuudha firootan kiyya waggaa dheeraa waliin argin jechuudha waggaa 12 hanga waggaa 14 gidduutti ka waliin argin xiqqeenyaan gargar baanee arguudhaaf naannoo kanatti argamee jira hundaafuu kaayoo isaan eeyyamamaa ta'an eeyyamamas ta'uu baatan dirqiidhaan viidiyoo irraa isinii maree isinii gadhiisa kanaaf turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha gamoon Taaddasaa Dabalee immoo akkam akka jiru wajjumaan laallaa jechuudha naannoon kunis hedduu miidhagaadha akkana jira jechuudha kanaafuyyuu keessa seenee jechuudha uffanni aadaa hedduu babbareedaa naannoo kanatti argeen jira gamoo jechuun gamoon Taaddasaa Dabalee kun baay'ee hammatee jira uffata babbareedaa aadaa fa'aatu jira asumatti hojjetan fakkaatee waan hundaafuu keessa seennee booda wajjin laalla kanaaf ka turtiin keessan na wajjin haa ta'u isin jecha firootan kee nama baay'ee asii argama isaan keessaa durbiiwwan kiyyaatu asitti argama jechuudha hin laallame ka dubaras jiraachuu danda'anii hundaafuu wajjumaan laalla anamaaf dhiirotuma qofa laala jedheen jira akka carraa ta'ee dubriiwwan dubartoota illee jiraatan achumaan wal isin barsiisa hundaafuu turtiin keessan na wajjin haa ta'uun affeerraa kiyyaa isinitti haa tolu ananatti tolee jira isinillee isinitti haa tolu isiniin jenna ammaaf ka argamnu gamoo Taaddasaa Dabalee jalatti argamna wajjumaan laallaa jechuudha kanaaf turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha Ekasi badawanu fi ekasi mantu jira bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu ekatawanu fi barana Kush Fab Show subscribe gochuu maatii Aisha marka fuune daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma turreetti jechuudha akkuma reef isiniin jedhe dubriiwwan kana biratti argamanii kun akkuma argitan jechuudha yeroo sanitti jechuudha bakka isaan hojjetanii fi waan isaan hojjetanii sin agarsiise jedheen ture sun immoo haalli naaf hin mijannee maaliif gabayaa irra waan jiraniif haalli nutti hin tolle achumarraa dhufnee amma maatii isaanii wajjin manatti argamna jechuudha achi ka'aanu jechuudha waggaa meeqaa turree jira waggaa 13 moo 14 akkana nu turree jira naaf fakkaatu sol nagarree simmoo waggaa jaamoo torba kas waggaa torba garuu ni caala waggaa 8 akkana naaf fakkaate akkasi asmaan of beeksiftaa durbicha kiyyaa kunis mee maqaa kee of beeksisi ayyee Baakoo Ahmad Aloo jedhama akkasuma sana maal hanga akayyoo babayyuu maalitti nutti ni beeku maaliin nuti beere akka sirba kee kiyyaa badhaadhaa sana akka hin jenne akka gara siititti illee sanillee numa himna akka abbaa torbaatitti illee akkasi okay Ahmad kiyya galatoomis hin jedha akkuma namirratti argitan jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota keenya Ahmad kana jechuudha inni kun durbicha kiyya sirriitti immoo adaadaatii fakkaataaleedha xiqqoon dulloomti malee adaadaatii fakkaata inni immoo asitti ka argitan maqaa kee of beeksisneetillee ayyee anillee maqaan kiyya Hassan Abdulkarim Abdullahi jedhama akkasumatti immoo atillee durbichuma kiyya waggaa 13 gaddaan turre amma garuu wal arguu kiyyaaf baay'een gammadee warroota tajjiin jiraatullee rabbillee itti haa bal'isu wal arguu kanaaf baay'een gammadee jaa akka kanumaanuu turtii gaarii ayyee galatoomii Hassan kiyya galatoomii anis si arguu kiyyaaf hedduu gammadee jira innis durbicha kiyya haati teenna sadiinuu jechuudha obbolaawwanii akkanatti rabbii wannu agarsiisee jira daawwattoota fi kabajamtoota keenya yoo waaqni jedhe immoo yoo rabbiin jedhee baadiyyaas gaafa deemee maatii isaanii hunda waraabee sin agarsiisa adaadota xiyyees yoo bira dhaqee kanaaf Ahmadiin kunis kun akkana jira wal arguu keenya waggaa 8 booda walitti deebuu keenya gammachuu guddatu nu agarsiise warri asirraa namoonni daawwatullee akkasuma ana fi yaalii isaanii firoottan isaanii warra nagaa rabbii wal agarsiisu haa taasisu amiin akkas inshallah ar'amoo karaa toora kana wal argine immoo nama qaamallee wal argu rabbiin haa taasisu akkas inshallah kanaaf turtii waggaa 8 booda wal arguun yeroo sana xiqqaadha hedduu namatti tola ture baadiyyaa fa'aa deemnee waggaa malkaa keessan gacha amsan fa'aa deemsa jedhanii Asandaaboo jedhanii asumaan jechuudha daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri naannoo Asandaaboo jiraatan asumaan Ahmad kana warri beekuu dandeessanii amma kan itti argamnu magaalaa Adaamaa as naannoo ganda 11tti argamna Ahmadis arguu kiyyaaf hedduu gammadee jira sammalas jechuudha
durbiiwwan kiyya baay'eetu jira as jechuudha. Har'a namoota hedduu argeen jira. Dhiirarraa dubararraa namoota hedduu argeen jira hedduu gammadee. Maaliif firoottan kiyya waggaa dheeraa osoo waliin argeen amma arguun kiyya immoo hedduu gammadee. San biratti maal jette Oromoon dubriin maal jedhamti? Akka dhuka maalii? Dhuka lafee dhukaatti dhooftee. Akkas jedhan kanaaf dubrii jechuun sirriitti wal jabeessanii. Kanaaf isin arguu kiyyaaf immoo ani hedduu gammadee hin jira. Kara kiyyaan gammade. Isinoo? Tillee gammadde. Isinillee warroota maamiloota keessan hundaanuu baga haaraa baga ittiin isiniin ga'e jaanuu Okay, galatoomii. Akka biyyaatti bara haaraa irra jiraata. Jara bultirra jira. Akka biyya kanaatti akkasii nuti immoo amma guyyaa haadhatu ani kabajanii guyyaa abboota ani kabajanii guyyaa durbii waliin maaliif hin kabajnita? Amma asii achitti Kuluu kabaju waan jiraatu duuba. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen maatii kiyya Kush 5 Show studio jalatti argamtan hundi keessanuyyuu anaara gammachuu guddaan argeen jira. Maaliif yoo jettan durbiiwwan kiyyaa kun akkuma argitan na bira taa'anii jiranii. Sammalees osoo hin jenne alatti jechuudha haala hojii xiqqishoo anis viidiyoo isinii maruu nan taasisne hedduu argeen jira durbiiwwan kiyya baay'eetu jiranii jechuudha isaanis dubbiseetiin naaf feeranis biraa dhufe sababa san viidiyoo irraa isinii maruu dhabee maalifuyyuu biizii waan taaneef jechuudha isaan. Kanaaf guyyaa biraa immoo gaaf tokko immoo ani proogiraama qabadheetiin hunda isaanii walirra viidiyoo irraa isinii maruun kiyya dirqama waadaa akkasii isiniif galeen jira. Har'a immoo dubriiwwan kiyya biratti argamuun ana gammachuu guddaan natti dhagahame har'a booda immoo guyyaa dubriiwwan illee ni kabajna. Warreen asaan daaboo beektan akkasitti Ahmad keenya bira jira malkaa asaan daaboo sanis argeen beeka achiin miilaan achi keessa na baasee ture inni adaadaatti jafaa wajjin innis immoo asuma magaalaa Habeetitti kan dhalatee kan guddates jechuudha asuma warri magaalaa Habee jechuudha godina Arsii aanaa Roobee magaalaa Habeetitti dhalate jechuudha durbichi kiyya sun. Baadiyaan isaanii immoo maal jedhama? Teerara jedhama warri teerara illee baadiyaa isaanii akkasitti baruu dandeessanii. Baadiyaan isaanillee hedduu beekaa hedduu namatti tola. Inni immoo achuma magaalaa Habeetitti kan dhalates kan guddates jechuudha. Kanaaf kan durbiiwwan babbareedduuwwan tanaan qaba. Rabbiin umurii dheeressee wal arguu keenyaaf gammachuu guddaan natti dhagama. Kanaaf galatoomaa isin jedha warri maatii keessanii firoota keessanii waliin argin rabbi wal isin agarsiisuun jedha. Isinoo yaadni dabalatamaa nutillee isaan wal arguu kanaaf baay'ee gammanne isaanillee baay'ee isin galateeffannaa. Jiraadha akkamitti gammanne kanatti walumaa yaa gammannu gammachuu taanillee rabbi ibaluu haa baasu yaani gara kiyya. Ahmad keenya tu. Kaidame sida haa baasu jedhe. Amin. Ayyo netti daballeessuma kana kan inshallah waati. Taani immoo bal'inaan ammoo haala mijeessineetiin itti deemna. Wal arguun illee reefii gammachuu guddaa keessa jirra. Amma immoo wal bira gatteenee nyaannee dhugnee gaafa ammoo waan silaa jiru mara waliin jirra jenna. Waan hundaayyuu argisiifna waan biyya keessa warra biyya alaa jiruuf. Akkasii inshallah. Naaf galatooma dubriiwwan xiyyaa hedduu sin jaaladha naaf galatooma sin jala daawwattoota fi kabajamtoota keenya warri maatii keessan irraa fagoo jirtan rabbiin maatii keessanii wal isin agarsiisu. Akkasuma warreen baadiyyaa san daaboo yaaddanis yeroo dhiyootti gaafa deeme dadaa koobiraa isiniif waraabaa magaalaa Habees immoo dhaqee isinii waraabaa san malees jechuudha asallaa warreen asallaa nu waraabee magaalota hedduu nu waraabe jettanis yeroo dhiyootti haalli yoo naam jette jedhee isiniif waraabaan jedha. Kanaaf turtiin keessan wajjin haa ta'u isin jedha galatooma isin jaaladha bakkuma jirtanitti nageenyi koo haa baay'atu. Subscribe, share, like, gochuun dagatina, comment immoo jalatti barreessa nagaan nuuf tura. Ekasi badawanu fi ekasi mantu jira bani radio jakasi ekana badawanu fi ekana abbatu egatawanu fi barana. Kush 5 Show subscribe gochuun maatii.